Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammallee deebi'ee dhufeen jira. Har'ammoo lammaffaan isaa isinii qabadhee dhufe akkaataa proofaayiiliitti galfannuu fi akkaataa waa hunda isaatiyyuu isinitti hima. Xiqqeessa jechuudha. Isinitti hin dheeressu. Walumaan seenna. Akkuma duraan akkuma kanatti banannee turre ammallee proofaayiiliitti gadi tuyna. Erga proofaayiilii gadi tuynee turre duraani add akkaawuntii keessa seenne waan banannee xumurannee jiruuf alan ammoo your channel kana keessa waliin seenna. Your channel keessa yeroo waliin seennu akkanatti nuu fida. Erga akkanatti nuu fidee jiraate ammallee waan xumurree hin jirreef alana qalama kana hin argitu jedhee yaada. Qalamittii kana hin argitan jedhee yaada. Isiidhuma gadi tuyxan. Erga isii gadi tuyxan asirratti maal isin gaafataa jira? Asirratti proofaayiilii keessan asirrattis achi kan fuuldureetti bahee isinii bareedee kana guutee mul'atu itti galfattanii jechuudha. Kana isii kana galfachuudhaaf suuraadhuma irra jirtu kaameeraadhuma irra jirtu kana tuyxan kanallee akkasuma kaameerattiidhuma irra jirtu kana tuyxanii yoo qopheeffattanii qabaattan itti galfattu jechuudha. Kana lamaan immoo akkasumatti dhiiftu. Akkanumatti dhiiftu kun liinkii yuutuubii keessaniiti kun. Akkuma duraan itti bane Kadir Appii jedhee waan jiruuf kunoo liinkiin koo duraan sanii jechuudha. Liinkii fidees isinirra kaa'ee jira. Maqaan keessan kunooti. Hamma yoo feetan isii kana rukuttaniituyyuu kaameeratti rukuttaniituyyuu qopheeffattanii lafaa qabaachuun isin barbaachisaa jechuudha. Mee hamma akkanuma rukutee isin haa agarsiisu. Kana erga rukuttanii saayizattii kana geengottii kana guutuu ta'uu qaba. Maal gootanii suuruma keessanirra tuyxaniituyyuu akkanatti guddifattanii suuraa keessa yoo ta'e suma feetanuyyuu akkanatti godhattaniituyyuu hin argitan jedhee yaada sirriitti mul'ata. Erga akkanatti galfattanii kaatanii kunoo save as proofaayiilii keessan seefii godhadhu isiniin jedhaa jira. Akkasumatti itti qajeelchitanii dhiiftanii kunooti jalee kana rukuttanii itti rukutattan. Amma isiniif seenaa jira jechuudha. Amma dhufee isinii seena. Okay, kunoo galee jira agartanii bareedee maashaallah. Asii immoo kan kana galfattan qopheeffachuu qabdanii innis illee barnaamija waan kana qopheessuu waan jijjiruuf isallee itti isinii mul'isa. Isiniif qabadhee dhufachuu kootee ammas illee kana kaameerattiidhuma kana rukuttanii erga kaameeraa kana rukuttanii asii kunoo kaameerattiidhuma erga rukuttanii kunoo footoo bakka footoo isin geessu kana rukutattaniituyyuu ammallee as keessaa qopheeffattanii waan sila qabdanuuf isin fidaa jechuudha. Mee hammaan maalitti galchee isin agarsiisu kanumatti galchee isin agarsiisu. Kana ergatti galfattanii erga akkanatti isinii fideen booda dhiifama naa seensisuu waan dideedhaaf. Dhiifaman isiniin jedha. Harkaa hubadee jira. Eessa akka jiru mee kunooti asuma irra siinuu kanatti rukuta kalas rakkoon qabu. Eekaa akkanatti erga isinii fidee jedhee itti fiddanii saayizattii kanatti wal qixxeeffachuu isin barbaachisa. Akkanatti okay, akkanatti fiddanii itti giximii galfachuu qabdan. Hamma argitanii jedhee yaada kunoo. Okay, asii save gubbaarratti isiniin jedha. Seefiitti rukuttanii isallee hamma fidee isinii galcha. Akka sila kuna
fideetti isinii galchee jira jechuudha. Kanaafuu akkanatti kana xumurrattanii jirtanii jechuudha. Mee hamma duubatti yeroo seenne ilaallu akkas kunoo ergitan jedhee yaada. Kanaan akkuma ta'e ittiin tolchee isin immoo haala gaariidhaan hojjetachuu, haala gaariidhaan tolfachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu amma duwwaa waan ta'eef viidiyoo irratti gadhiisu isin jedha. Kireet shoortii jira, uploadii viidiyoo jira, kooliivii jira. Waan feetaniyyuu fiddanii irratti gadhiifachuudhaaf garuu immoo otoo kiroomii wayin googilii irra galtanii irratti gadhiiftanii baay'ee gaariidha. Ammallee irratti gadhiifachuudhaaf isin hafa. Daqiiqaa dheerata jechuudhaaf malee isin hafa. Maal gootanii durumaan dursitaniiti isin yuutuubiin keessan kana erga seeraan ittiin fayyadamaatti erga beeytanii durumaan dursitaniituyyuu veerifaayi gootan. Veerifaayi erga gootanii kaatanii siitingii abbaa 2 kan jirtu isii sirreeffattan. Isii jawaaraan the biggest day. Isin agarsiisa inshaallah. This has become amazing, meaning the iron nail can be easily picked up from a large magnet. This machine will clean Viidiyoo irratti gadhiisuu eegaltan. Viidiyoo immoo irra guddaa kiroomii wayin googilii irratti seentanii akkaataatti gadhiifattan. Ijoollee hedduus waan baay'ee barsiisanii waan jiranuuf anillee irra deebiidhaan isinii qabadheetan dhufa. Hammaaf asuma irratti haa xumurrannu. Nagaan naa turaatii achumaan chaanaala kiyya kanallee naa guddisaan isiniin jedha. Galatoomaa naaf jiraadha.